Daawwattoota Oromiyaa Freedom Media sagantaa keenya qophii addaa dhimma jala bultii Osfaanaatti wal qabatee qindeessaa koree magaala Seattle obbo Abduu Gobanii isaa wajjin gaafii gabaabaa dhimma qophii kanaatti wal qabatee akkami qophaa'aa jira, yeroo lammaffaaf Osfaanaan magaala Seattletti qophaa'aa jira, akka seenaa dhageettitti hundeessan Osfaanatu magaala kana jedhanii carraa lammaffaa argatee Osfaanaan sagantaa kana asitti qopheessaa jira. Keessattuu dhimma kana itti aantummaadhaan obbo Abduu Gobanii koree kana qindeessee waan deemaa jiruuf asirratti yaada gabaabaa simannaa Oromoon addunyaarraa asitti ol geettu kana wal qabatee mee Abduun maal akka jedhuuf akkamitti akka isin ibsu akkamitti akka qophaa'aa jiraniif gareen keenya yeroo arfaffaaf mo'ate baranallee geeman akkasitti hambisu yaada kana keessa deemanii obbo Abduun isaanillee carraa kana argatanii dhimma kana geggeessuu isaaniitii fi asumaan bal'isanii yaada gabaabaa akka nuu kennan isin gaafanna. Obbo Abduu, welcome to Oromia Freedom Media. Galatoomii Abdishaa. Ulfaadhu galatoomii. Carraa kana Oromia Freedom Media naa kennee qophii Osfaanaa baranaa kan magaalaa Seattletti geggeeffamu ilaalchisee qophii akka koreetitti taasifamaa jiru irratti akka yaada kennu carraa waan naa kennitaniif ulfaadha galatooma. Galatooma. Magaalaan Seattle akkuma tiyyette I think yeroo sadaffaaf na fakkaata 1996 yeroo jalqabaatiif illee asii qophaa'e kan jedhutu jira. Garuu 2010 magaalaa kanatti qophaa'e. Haala miidhagina qabuun magaalaa kanatti toornamentiin Osfaanaa asii geggeeffamee ture. Waggaa 15 booda amma deebi'ee magaalaa Seattletti qophaa'aa jira. Akkuma beekamu tiimni Madda Walaabuu tiima Osfaanaa keessaa tiima adda dureedha. Geeba argachuudhaanis gara geeba 7 argatee jira. I think dirreen 6 Madda Walaabuu Seattle 7 argatee jira. Kanaaf achievementii isaanii kana sochii isaanii kana ilaalee Osfaanaan bara kana qophiin kun asitti akka geggeeffamu vootiin godhamee Seattletti akka geggeeffamu carraan kun kennamee jira. Carraa kana itti fayyadamuudhaaf akka Seattletti koree gara 7 ijaarree hojjetaa jirra. Koree qindeessituutu jira. Koree qunnamtii hawaasaatu jira. Koree informationaatii fi miidiyaatu jira. Koree transportationiitu jira. Koree entertainmentiitu jira. Koreewwan gara 7tu ijaaramee jira. Kaayyoon inni guddaan toornamentiin kun yookaan immoo qophiin ispoortii kun karaa miidhagina qabuun karaa nagayaatiin rakkoo tokko malee akka magaalaa keenyatti geggeeffamuuf haala mijeessuudhaafi akka waliigalaatti torbaaniin karoora qopheeffannee jirra. Koreen hundinuu karoora qaba. Koreewwan kunniin karoora isaanii irratti hundaa'uudhaan hojii hojjetan torbaaniin walitti dhufnee zuumiidhaan gamaggamaa jirra. Waan hanqatellee bakka gaaffiin jirullee wal gargaarree qophiin kun akka karaa nagaatiin qophaa'u hojiin bal'aan hojjetamaa jira. Kanaaf qophiin baranaa kun karaa miidhagina qabuu fi karaa nagaa qabeessa ta'een hokkara tokko malee injifannoo garee Madda Walaabuutiin akka xumuramuuf hojiin guddaan hojjetamaa jira. Barbakiyuun kunis kaayyoon isaa inni guddaan guyyaa har'aa Madda Walaabuutiif galii argamsiisuudha. Lammaffaa immoo hawaasa keenya waliif finnee kaayyoon Osfaanaa maal akka ta'ee fi guyyaa gartee torbaan Oromoo jedhamee torbaan san uummanni keenya baay'inaan bahee tapha kanallee akka daawwatu deebi'a ammoo tiima keenyallee sappoortii akka godhu uummata keenya akka kaasuudhaaf barbakiyuun kun qophaa'e jechuudha. Hedduu galatoomii obbo Abduu yaada bal'aa keessa deemtanii nu ibsitanii mee 2010 asitti ka qophaa'e Osfaanaan yeroo lammaffaati kan Seattletti qophaa'aa jiru. Yeroo san waan tokko keessattuu namni dhaqee istiidiyoo nama tapha daawwachuu dhabu wanni kunillee baasitu itti bahee Oromoo addunyaarraa asitti ol gayaa kanallee uummanni keenya akkamitti bahuu qaba waan jedhu kaname keessattuu Osfaanaan bara kana asitti qophaa'e yoo laallu dirreen guutuudha. Kanaaf Oromoon haala amma jiru kana tapha dirree kubbaa jechuun qaama siyaasaa kamirraayyuu bilisa. Iddoo bilisaati. Iddoo namni kamuu itti ol qixxeeti. Kanaaf mee kanarratti dhaamsa maal dabarsitan? Asirratti yaada gaafii bareedaa na gaafatte asitti Seattle keessatti bara 2010 yeroo qophaa'u
namni baay'inaan istaadiyooma dhaqee waan kanarratti hirmaachuun baay'ee xiqqaa ture. Sababa adda addaatu jira. Kan warri amantii wal qabsiisanis jiru. Namoonni argitee ispoortiidhaaf fedhii hin qabne illee jiraachuu danda'anii. Garuu kabaranaa kun kabara saniitiin adda jennee yaanna. Sababni isaa tokkoffaa istaadiyoomii keessa alkooliin hin seenu. Wanti argitee akka amantiitti illee balaaleffatamu baay'een isaa hin seenu jechuudha. Istaadiyoomiin illee taa'umsi isaa mijataadha. Federaaliweetti geggeeffama. Federaalwee haayiskuulitti geggeeffama. Teessoon isaanii baay'ee mijataadha. Dhiiraa fi dubartiinis bakki isaan ta'an mijataadha. Namni yoo argitee akkaataa amantii isaatiin bakka ofii fedhe taa'uu barbaades haalli mijaatu jira. Wanti akka amantii islaamaatittis amantii kennattis balaaleffatamu fakkeenyaaf wanti akka dhugaatii achi keessan seenu wanti xuuxamuus wanti akka diraagaa shiishaanis achi keessan seenamu. Kanaaf ispoortiin nagayaaf, ispoortiin jaalalaaf, ispoortiin guddinaaf kanaaf hawaasni keenya baay'inaan bahee dhiira dubartii utuu hin jenne ijoollee isaaniitis fidanii baay'inaan bahanii ispoortii kan akka daawwatan tiima keenya illee akka jajjabeessaniin asumaan dhaamsa dabarsa. Hedduu galatooma keessattuu hojiin amma gammaa keessa deemtanii nu ibsitan hojii baay'ee murteessaa fi haalli nageenyaa akkamitti qindeessaa artan? Koree nageenyaa keessattuu rakkoon namni gariin sodaa qaba. Tokko inaaf dhufee si jeequu danda'a. Kan akkamitti sekuritiin akkamitti haala kamiin qophaa'ara? Koree sekuriitiitu jira. Koreen sekuriitii hojii guddaa hojjetaa jira. Poolisii argitee federaalwee waliinis hojiin hojjetamaa jiru jira. Private security warra argitee eegumsa dhuunfaallee haalli itti qaxaramee namoonni unarmed ta'an akka naannoo sanitti nageenya kabachiisaniif wanti hojjetamaa jiru jira. Kanaa olitti garuu koreen nuti ijaarre jira. Koree voluntarii koree nageenyaa ijaaramee jira. Gara nama 10 of keessaa qaba. Isaan kun keessattuu dirree keessatti jeequmsi akka hin kaane dorgomtoota jidduu jeequmsi akka hin kaane deebi'ee ammoo hawaasa jidduutti illee jeequmsi akka hin uumamne hojii tasgabbeessuu hojii gartee gorsaa hojjetanii. Kanaaf gama hundaanuu qophiin gaariitu jira. Karaa mootummaatiinis eegumsi jira. Akka hawaasaatitti illee koreen ijaaramee jira. Hundaa ol garuu hawaasni nageenya ofii eeggachuu qaba jechuudha. Waan hawaasa waliin buusuu irraa fagaatanii hokkara adda addaa irraa fagaatanii hawaasni jaalalaan osoo gartee waliin dhiibin osoo gartee waan adda addaa keessa hin galin jaalalaan argitee kaayyoo ispoortii kana milkeessuutu isaan irraa eegama jechuudha. Hedduu galatooma yaada bal'aa nuu kennitanii wama tokko qofa jennee dabaruu barbaanna. Keessattuu dhaamsa hawaasiyaatiif dhaamtanii keessummaa isinit dhufa. Keessummaa dhufu kan akkamitti simattanii ofirraa galchitan? Keessummaa kana argitee keessummoonni bakka adda addaa irraa dhufan kuni bakka qubatan qabanii tajaajila hoteelaatiitu jira, tajaajila tiraanspoorteeshiniitu jira. Koreen waan kanaaf ijaarameen jira. Keessattuu namoonni bakka biraatii dhufanii as qubachuudhaaf deeman hoteelli illee diskaawuntiin jira. Kanaaf weebsaayitii Osfaanaa irra dhaqanii hoteelota gatii gad aanaan diskaawuntiin qabachuu danda'anii. Asittis koreen tiraanspoorteeshinii keessumattuu warra vaanii qabu makiinaa gurguddaa qabu waliin dubbatanii haala diskaawuntii ta'een keessattuu tiimonni bakka biraatii dhufanii asitti akka rakkanne haalli mijaa'ee jira. Kanaaf namoota isaan qunnamuu barbaadan yeroo gabaabaa keessatti miidiyaa keessan irratti illee kontaakti information isaaniin kenna. Gama maraanuu qophiin taasifamee jira jechuudha. Kabiraa koreen waan kana qindeessu waa'ee argitee aadaa, uffata aadaa, nyaata aadaa qopheessullee ijaaramee kophatti ijaaramee jira. Keessattuu dubartoonni baay'inaan irratti hojjetaa jiranii. Kanaaf karaa hundaanuu namni uffata aadaa ofii uffatee midhagee istaadiyooma san keessatti argamuutu irra jiraata. Irra caalaa opening ceremoniin hawaasa magaalaa Siyaatil ta'a. Achirratti manguddoonni keenya eebbaan bananii koominiitiin Siyaatil illee haasawaa baga nagaan dhuftanii haasawaa dhufuu taasisanii. Kanaafuu sagantaa san irratti keessumattuu guyyaa baniinsaa namni baay'inaan argamuutu irra jiraata jechuudha. Hedduu galatooma obbo Abduu dhiyaatanii yaada bal'aa kana nuu kennuu keessanii fi wanni hafe jettan yoo jiraate carraa dhumaa isinii kennina.
yaa wanti hafe yaa torban tokko nu hafe wanni guddaan dhaamuu barbaadu namni baay'inaan akka nu argamudha. Haalli qilleensaa akkuma argitanis Siyaatil baay'ee bareeda. Qilleensi naannoo biraatiin amma isteetota gara istii jiran yoo fudhanne balaa adda addaatiin miidhamaa jiru. Balaa ho'aatii fi balaa bubbeetiin balaa ammaas galaanaatiin. Siyaatil ammoo saniin addaa qilleensi isii baay'ee miidhaga. Keessattuu gara galgalaa irratti qilleensa akkuma arginu kana qabbana. Kanaaf hawaasni baay'inaan bahee maatii isaatis ilmaan isaatis fidee istaadiyoomii keessatti argamee akka qophii kana daawwatuun dhaamsa dabarsa. Hedduu galatooma obbo Abduu dhiyaattanii yaada jala bultii sagantaa Osfaanaa kanarratti nu kennuu keessaniif hedduu galatooma. Taan immoo bal'inaa wal agarraa. Miidiyaan kennallee qophaa'ee sagantaa keessan guutuu dabarsuuf karaa gubbaa jirra. Galatooma daawwattoota irratti miidiyaa OFM, miidiyaa lookaalii, miidiyaa kenna keessattuu miidiyaa akka Sikkoof Mandootitti daayirektarri miidiyaa kanallee miseensa boordii waldaa Sikkoof Mandooti. Miidiyaa kenna miidiyaa kanallee guddifachuu qabna. Miidiyaa kana like, share, subscribe gochuudhaan bira dhaabadha. Kana qofaa miti miidiyaan kun akka guddatee kanaa ol hojii argitee boonsaa hojjetu beekumsa keessaniin maallaqa keessaniin yaadaan akka bira dhaabbattan asumaan dhaamsa dabarsuu barbaada. Hedduu galatoo akkam jirtu daawwattoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguma uummataatirraa sagantaa qophii addaa qabannee isinii dhiyaannee jirra. Qophiin addaa kenna guyyaa har'aa jala bultii Osfaanaa bara 2025 marsaa 29ffaaf magaalaa Siyaatil Waashingtonitti kabajamu wal qabatee jala bultii isaatiin babakiu gareen kubbaa miilaa madda walaabuu Siyaatil irratti kabajamaa obbo Isaa Uloo agarree isaanillee sagantaa kanarratti hirmaatanii dhimma jala bultii kanatti akkasumas tiima kana jajjabeessuu irratti bakka kana waan argamaniif asumaan obbo Isaa Ulootillee wal baradhaa jedhaa. Obbo Isaa mee Osfaanaan bara kana Oromiyaan hawaasni keenya ka Oromiyaa biyya alaa jiru hunduu daasforaa jiruuf ka biyya keessa illee jiru ka haalli mijeesseef asitti argamaa jira. Mee Siyaatil akkamitti qeebaluuf deemtillee tokko san ka lammaffaa yeroo lammaffaaf asitti qophaa'aa jira. Seenarraa yoo dhageenyu hundeeffamnummaan Osfaanatu magaalaa kana jedhanii nama umrii dheeraa as jiraateen akkasumas jalqabarraa haga dhumaa seenaa kanas waan beeytaniif mee tokko Osfaanaa kana akkamitti simataa jirra, uummanni keenya akkamitti qeebala, akkamitti itti qophaa'aa jirra waan jedhu kana keessa nu baya. Galatoomi Abdallaa akkuma ta'etti Osfaanaan torbaan itti aanu kana magaalaa kanatti gaafa 26 Julaay kana irraa qabee torbaan tokkoof haga Ogosti 2 magaalaa kana keessatti deema. Adeemsa deemu kana keessatti waa hedduutu magaalaa kana irratti irraa eegama jechaadha. Keessummaa haalatti jiru kana keessummeessuudhaaf uummanni magaalaa Siyaatil bifa barbaachisu maraanuu koree ijaaree koreen tunniin irra dalagaa jirti. Bal'innaanii taphni asitti godhamu kun tapha jaalalaa, tapha milkii kan namni dhufu taphattoonni dhufan irraa gammadan, keessummoonni dhufan irraa gammadu, tiimni irraa gammaduuf uummanni magaalaa keenyaa dhaloonni haadha lafaa ba'aa jiru kun waan kana laalee kan irraa baratu dabreetumaan Oromoon Noorz Ameerikaa keessa jiruuf ka alaarraallee dhufu ka muuxannoo gaarii irraa argatuuf gammachuudhaan irraa galu jenneetiin ni eegna. Kanaaf qophii gaariitu jira. Warri dhufanillee qophii kana bifa kanaan hubatanii gammachuudhaan akka dhufan, gammachuudhaan akka simatan beekanii karaa kanaan yaada akka dhufanii jedha. Dabreetiin waa'ee madda walaabuu irratti gaafii gaafatamee dhugaadha. Maddi walaabuu tiimoota Oromoo ala jiran keessaa warra dura irratti dhaabatan keessaa tokko waggoota 13 tokko dabarsee jira. Magaalaa kana dhaabbatee waggoota 30 olii kana haga ammaa tiimni kun ufafoo deemuu jira. Tiimni madda walaabuu taphoota yookaan turnaamentii bara baraan godhamu kana hunda keessatti hirmaata. Hirmaannaa kana keessatti harka 7 injifatee geeba fudhateetiin jira. Kun ammoo seenaa Osfaanaa keessatti seenaa duraa irra jira. Dabreeta ammoo warra madda Osfaanaa uume keessaallee namoonni hangaftoonni jiran magaalaa kana keessa jiranii haga dhaallee magaalaa kana keessatti biraa hin hafanii.
Kanaaf seenaa qabaa namni keenya wanni taphni kun godhamuuf tokko akka sookariititti waan inni qabuu fi bu'aa inni faayidaa dhaloota kanaaf qabu, uummataaf qabu, nageenyaaf qabu, dhaloota lafaaf dhufu kana karaa ispoortii irratti harkisuudhaan waan hamaa irraa ittisuudhaan sammuu isaaniitiif qaama isaaniitiif illee jireenya isaatiif illee akka inni gargaaru waan fayyadu kana irra caalaallee ammoo dabree dhaamsi guddaan yookaan wanni guddaan irraa eeggamu uummanni Oromoo addunyaa keessatti faca'ee jira, aadaa irraa fagaatee jira, biyya irraa fagaateetiin jira, bakka irra jiru kanatti maayinooritii ta'eetiin jiraata. Maayinooritii ta'uu isaa kun ammoo yoo bifa kanaan walitti dhufee namni kun jedhe gurmuun isaa biyya keessa jiru keessatti hagam akka inni guddaa ta'e ijoolleen teenya nama naannoo jiru beekan malee Oromoon biyya kana keessa hagam akka inni jiru hin beekani. Gurmuu nama ofiillee arganii maayinooritii ta'uu san keessaa banii namni isaanii akka jiru tokko kan irraa baratanii lammata ammoo nama isaan fakkaatu akka biyya kana jiru nama dhaloota isaanii fakkaatu isaan fakkaatu walitti dhufanii wal baratanii neetwoorkii yookaan ammoo walitti hidhamanii waliin guddatan ta'a aadaa walii dabarsu eenyummaa isaanii irraa baratu inni kun ammoo dabree giloobaalii uummata Oromoo dhaloota haarawaa kana walittidha dabree ammoo biyya isaaniillee akka biyya akkamii akka ta'e waan irraa baratanii kanaaf faayidaa guddatu irraa jira bifa kanatti laaluu qabna gabaabsineetuma namni taphaaf dhufee taphaaf adda galuu osoo hin taane aadaa qabaa eenyummaa qabaa seenaa qabaa jireenya keenya ka'aladha nama keenya keessattuu dhaloota haarawaa dhufu kanaaf walitti hidhuu ta'a namni keenyallee ammoo kuma isteeta jiru kan hin agarre magaalaa keessa jirtu hin agarre haalata biyyi kun keessa jiruuf namni keessa jiru marti nu hin beeka lafa dhufee itti wal argu lafa dhufee kan wal beeku itti wal argu kan beekne itti wal baratu sin jedha Abdallah. Hedduu galatoomaa obbo Isaa iloo ani yeroo baay'ee koominiitii keenya kan deemu jedha hawaasa keenya dhageettanii carraa kan argannee yeroo lammaffallee yeroo sadaffallee akka obbo Isaa himanitti yeroo sadaffaa asitti qophaa'aa jira. Kanaaf mee hawaasni keessattuu ka adda isa godhu ka bara kanaa Isfaanaan jechuun warra Itoophiyaallee biyya kanatti qophaa'ee karaa nagaatiin xumuramee jira. Kanaan wal qabatee keenya sanirraa maal baratee maal fooyyessuu qaba odeeffannoo achirra qabdan yoo jiraatan hawaasa keenyaonni dhaamtanillee yoo jiraatu. Odeeffannoo karaa sanii nageenya wal qabatee dhimma kana gartee yeroo asitti dabare hawaasni keenya hedduun akka hin baane irraa haasamaa jira. Kanaaf mee maal jettan asirratti yaada xumuraa? Yaa isa san irree xiqqoo wanni sirreessuu barbaadu uummanni keenya yoo sanitti bahee jira guuteetiniin guutee yaadadhaa waan darbe san keessa namoota waan sagantaa san qopheessan keessaa ture. Bara sanitti amma urgee amma jirru kana irraa Oosifaanaan mataan isaa ol suqee ture. Bara sanitti fiildima itti taphatu kana badheetti dabatu kana horiidhaan hin kireeffatu ture. Isa san karaa tolaatiin siitii irraa argamsiisuudhaan waan akkasii irratti dalagamaatiin hin ture. Wama biraan qarqaarsa ture. Hadha ammoo galanni rabbiin haa ga'u Oosifaanaan guddatee fiildii fi horiitti kafalaa. Security achirratti qaama nageenyaa warra eeguu fi itti kafalaa waan achi godhamu hundaayyuu itti kafalaa. Kanaaf dhorgee kanarra gaheetiin hin jira. Uummanni keenyallee waan gaafsanii irra bal'inaan jira. Ijoolleen gaafa san xixiqqoo turte dhugdasanii warra tiima keessatti taphatanii warra waan kana harka lammataaf argutu jira. Kanaaf dhaloonni lafa irra jirulleen Oosifaanaa akka keessummaa fi miti hin beeka. Ijoolleen ammoo gaafsan as keessa turan guddatanii yoo Oosifaanaan as Noorz Ameerikaa kana keessatti adeemu warra hirmaatanii. Kanaaf dhaloonni illeen dhaloota isa wajjin deemu haalata biyyaallee warra hubatu Oosifaanaan illee ol gatee jira. Ol hubannaan nama keenyallee waan gaafa duraanii san irra jira. Haalanni uummanni keenya biyya keessatti keessa ture ala keessa turellee haalata kanaan adda adda ture. Kanaafuu wanni martinuyyuu waan ol siqaa guddada'aatiin hin deemaatiin hin jiru malee waan dukkanaa'ee deemaa jiru miti. Karaa maraanuyyuu hiiqxotu jira. Hiiqxoo jirtu kana ifnana jiru kana namni keenya bal'isee ufa foon deemuu irra qaba. Magaalaa Siyaatel dhufuufillee uummanni keenya bifa sanii ilaalaa warri dhufullee bifa sanii waan hollaalluu fi baruma baraan guddataa baruma baraan irraa barataa dogoggora jiru irraa barataa warri kubbaa asitti taphatee dogoggora tokko tokko ka ture inni dhageenya. Nu irra caalaan ammoo nagahaan taphatanii nagahaan fixanii dhaamsa gaarii dabarsanii muuxannoo gaarii irraa fudhatanii isa kana taphataan tokko akka taphataa tokkootti mataan isaa yoo achi dhufu
kabajaa mataa ofiitii qabu akka taphataatti tiima ofii qabu sanii kabajaa hawaasa irraa dhufu bakka irraa bu'u bakka dhufeetiin dura kabajaa hawaasa sanii eegu hawaasa ammoo itti dhufe keessummeessu kana kabaju taphattoota waliin taphatan sanillee kabajaa kennu ummata keenya ammoo walitti qabatti bakka inni jiru kanarraa dhufu kana hamilee isaa waan ol kaasu eenyummaa isaa kan ol kaasu naamusa isaa kan ol kaasu hawaasa gaarii ta'uu isaa isa kan mul'isu kabajaa saniin aadaa isaatiin deemee aadaa isaa saniin gammadee ummata galuu akka inni ta'u abdii irraa qabna. Kanaaf taphattoonni dhufan bifa sanitti akka of laaluu qaban tiimni dhufu bifa sanii akka of laaluu qabu kanatti irraa eegama ulfaadhu siin jedha. Galatooma bo'isaa hedduu galatooma dhiyaattanii yaada bal'aa kana hawaasa keenyaaf dhaamsa dabarsuu keessaniif maqaa Oromiyaa Freedom Miidiyaatiin isin galateeffannaa hedduu galatooma taanii bal'inaan istiidiyootti illee dhuftanii yoo jalatti kaloofne yaada bal'aa kennitu hedduu galatooma.